Harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin rakkab jennaa oduu isinitti himna. Irreechi bara 2025 onkoloolessa gaafa 4-5 akka kabajamu ifoome. Irreechi baranaa kan hora Finfinnee onkoloolessa 4 kan hora Arsadii ammoo onkoloolessa 5 bara 2025 akka kabajamu gumiin abbootii gadaa ibseera. Gumiin abbootii gadaa sirna kabaja ayyaana irreechaa bara 2025 kabajamu laalchisuun har'a miidiyaaleef ibsa kenneera. Irreechi ayyaana ulfoo uummanni Oromoo haala addaan ayyaaneffatudha ka jedhe abbootii gadaa. Lammiileen Oromoo biyya keessaaf alaa ayyaana kana Finfinnee fi Bishooftutti guyyaa yeerame kanatti argamanii akka ayyaaneffatan miidiyaaleetti himaniiru. Komishiniin poolisii naannoo Tigraay godaantota karaa seeraan alaatiin biyyaa ba'uuf yaalaniiru jedhee 34 to'annoo jala oolchuu beeksise. Komishiniin poolisii naannoo Tigraay dubartoota 10 dabalatee namoota 34 karaa seeraan alaatiin biyyaa ba'uuf yaalan humnoota nageenya naannichaatiin to'atamuu beekseera. Komishinichi namoonni dhuunfaa kanneen karaa seeraan alaa konkolaataa ummataatiin osoo deemaa jiranii sakatta'insa kaleessa waaree booda ta'een buufata konkolaataa Ashaagodoo jedhamutti qabamuu isaanii beekseera. Poolisiin Tigraay namoota taateen kana duuba jiran jedhaman irratti qorannoo eegaluun seeratti dhiyeessuutti hojjechaa jiraachuu ibseera. Naannichatti torban lamaan keessatti karaa seeraan alaatiin namoota biyyaa ba'uuf yaalii taasisaniiru jedhe to'achuu kan ibse kun yeroo lammaffaati. Torban darbesii godina kibba Tigraay keessatti poolisiin naannichaa yaalii wal fakkaatu fashaleessuun daa'imman 13 dabalatee shakkamtoota 37 kanneen karaa aanaa indartaatiin seeraan ala biyyaa ba'uuf turan to'annoo seeraa jala oolcheera. Naannicha keessatti hanqina nyaataa, hojii dhabdummaa fi rakkoon nageenyaa dabaluu hordofee dargaggoonni naannoo Tigraay kanneen waraanaan miidhaman hedduun daandii balaafamaa godaansa filachaa jiraachuun yeroo baay'ee karaa buufata Jibuutii fi galoo galaana Adenirraan gara Saawud Arabiyaatti darbuuf yaalii guutaasisan numa argama. Komishiniin Gamtaa Awurooppaa waliigaltee daldalaa Israa'el waliin qabu dhaabuuf yaada dhiyeesseera. Komishiniin Gamtaa Awurooppaa yaada daldala bilisaa Israa'el waliin dhaabuuf ministeerota Israa'el lama irrattis qoqqobbii kaa'uuf yaada dhiyeesseera. Kunis tarkaanfiiwwan hariiroo Israa'elii fi Gamtaan Awurooppaa irratti madaallii guddaa kan bakka bu'u ta'uun ibsameera. Pireezidaantiin Komishinii Gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen roobii darbe yaada kan mana maree Gamtaa Awurooppaatti yaada kana gara mana maree Gamtaa Awurooppaatti erga dhiyeessaniin booda taateewwan suukkanneessaan guyyaa guyyaan Gaazaatti raawwatamaa jiran dhaabbachuu qaba jechuun yaadachiisaniiru. Itti dabaluunis dhukaasni hatattamaan dhaabuu fi gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee Gaazaa dhaqqabuu booji'amtoota Hamaasiin kan qabamanis hunda haal duree tokko malee gadhiifamuu akka qaban dhaamaniiru. Tarkaanfiin kun kan fudhatame humnoonni Israa'el magaalaa Gaazaa irratti haleellaa lafoo erga jalqabanii guyyaa tokko booda yogguu ta'u, qorannoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaggeesseen Israa'el duguuggaa sanyiitiin yakkamaa ta'uu ishee erga mirkaneessee boodadha. Manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii waraanni Gaazaa keessaa haal duree tokko malee dhaabbachuu qaba jedhee wixinee dhiyeesseera. Ameerikaan aangoo sagaleen kuffisuun qabdu fayyadamuudhaan wixinee murtii mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan silaa Gaazaa keessatti dhukaasa hatattamaa haal duree tokko malee akka dhaabbatu gaafatu yeroo 6ffaaf kuffifteetti. Wixineen murtii miseensota mana maree nageenyaa 15 qabu kun dararaan waraana Gaazaa yeroo dhumaatiif akka xumuramu, lammiileen butamanii jiran akka hiikamanii fi daa'immanii fi haadholeen Gaazaa beelaa fi boombiin waxalamaa jiraniif furmaanni abdii tokko akka kennamu kan gaafatu ture. Wixinee kana miseensota 15 keessaa 14 deeggaruun sagalee kennaniiru. Ameerikaan garuu aangoo sagalee isheen sagalee 14 jiran kana kuffisuu qabdutti fayyadamuun yaada waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti gara waggaa 2f gaagama guddaa geessisaa jiru kana dhaabuuf sagalee kennuu diddeetti. Waamichi kun kan dhiyaate yeroo 6ffaaf yoo ta'u, yeroo 6anuu Ameerikaan deeggaruu diddeetti. Mootummaan Taalibaan kitaabni dubartootaan barreeffaman yuunivarsiitiiwwan Afgaanistaan keessatti argaman akka tajaajillee dhorkaa kaa'e. Mootummaan Taalibaan kitaabota dubartoonni barreessan yuunivarsiitiiwwan Afgaanistaan keessatti baruuf barsiisuuf akka oolle dhorkeera. Dhorkiin kun qaama murtee dhiyeenya kana yuunivarsiitiiwwan keessatti mirga namaa fi miidhaa saalaa seeraan ala ta'e barsiisuu keessaa tokko ta'uun himameera. Kitaabonni dubartootaan qophaa'an gara 140 mata dureewwan akka nageenya laaboraatoorii keemikaalaa jedhu dabalatee kitaabonni dubartootaan barreeffaman gara 680 sababa imaammata farra shari'aa fi taalibaanii ta'aniif
barattoonniif yaaddoo ta'anii argaman keessaati. Yuunivarsiitiiwwan kana booda gosoota barnootaa 18 barsiisuu akka hin eeyyamamneef itti himameera jedhan Angawaan Taalibaan. Akka qondaalli Taalibaan tokko sababa isaa himanitti seera bu'uura shari'aa fi imaammata sirnichaa kan faallessudha jechuun orkaan irra kaa'ameera jedhan. Taalibaan dubartoonni kutaa 6ffaa ol akka hin baranne kan dhorku yoo ta'u, giddugala leenjiiwwan bara 2024 irraa eegalee leenjii kennaa turan cufuun tajaajila leenjii narsummaa dubartii deessisuu akka kennu taasifameera. Gosoota barnootaa 18 yuunivarsiitiiwwan keessatti kennamanii fi dubartoonni irratti hirmaatan keessaa 6 addatti dubartoota irratti kan xiyyeeffatudha. Mootummaan Taalibaan akkaataa hiikaa aadaa Afgaanistaanii fi seera Islaamaa irratti hundaa'uun mirga dubartootaa akka kabaju yeroo baay'ee ni ibsa. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.